Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleewwan kiyya jira jirtu isiniin jechaadha. Boleewwan kiyya har'as walitti deebinee jirra. Viidiyoo ajaa'ibaati walitti deebinee jechuudha boleewwan kiyya. Viidiyoon har'aadhaa kun zeenii firii jawwii firii akka ajaa'ibaa kan isin dalaga jechaadha. Boleewwan kiyya hundi keessa warroonni jalatti argamtan subscribe laayikii naaf gochuu hin dagatinaan isiniin jawwa boleewwan kiyya. Boleewwan kiyya jaddiida warra taatanii dhuftan nutti makamuudhaan boleewwan kiyya subscribe nuuf godhan isiniin jaa. Boleewwan kiyya aappii kan argachuudhaaf Telegram kiyya linkii isaadha YouTube jala isiniif hin kaa viidiyoo amma isinii waraabaa jiru jala isiniif hin kaa akirarra jira jechuudha. Aappiin kun isiniif kaahitiin jira jechuudha. Aappiin kun isa kana boleewwan kiyya aappii kana ni buufattan jechuudha. Aappiin isa kana isiniin jeetiin jira. Aappii kana ni buufattan jechuudha. Wanni isinirraa eegamu wama basiidha jechuudha. Tayyib boleewwan kiyya yeroo buufattan maal gootan as ol dhuftanii jechuudha dhiifama. As dhuftanii jechuudha tuttuqaa sadeen tanaa inni cuqaaftan jechaadha. Isa cuqaaftanii abdeetii kan jettu gubbaa jirtu kana jechuudha. Abdeetii kan jettu tan gubbaa tanaa jechuudha. Isii irra cuqaaftanii abdeetii gootan jechuudha. Saniin booda kuni sarara soraanu jechuudha. Waan feetan irra kaa'uu dandeessan jechuudha boleewwan kiyya. Kan barbaadan isinii dalaga kan gubbaa jawwii firii zeen firii kan jiru kanarratti isinii dalaga jechaadha. Amma kanarra naa dalaguu jira. Saniin booda boleewwan kiyya kana hundarrattuu ni dalaga jechuudha. Amma isin agarsiisu kana hundarrattuu ni dalaga jechuu warra zeenidha jechuudha. Kanaafuu isaan barbaadan keessaa filattanii irra kaa'attan jechuudha. Hayyee boleewwan kiyya aappii kana mee haa dalasiifnu. An amma kan biraatiin dalasiisu jira waan ta'eef sanirraa cufee isin agarsiisa. Inni silatti dalasiifatutti hin jiru isa kana jechuudha. Tayyib isa kanarraa cufeen isin agarsiisa jechuudha. Tayyibi amma isa kana dalasiisu. Akkuma asirratti argaa jirtan kana jechuudha boleewwan kiyya wallaahi aappiin kun akka ajaa'ibatti isiniif dalaga jechuudha. Ni agartan jeetiin abdii qaba jechuudha. Kanaafuu boleewwan kiyya viidiyoo isinitti dhiyeessuun waan faayidaa hin qabneef gaggabaabsee isin agarsiisuun waan gaarii ta'eef akkasii boleewwan kiyya billaa alaykum yuutuubiin kiyya ol naa deemuu hin jiru jechuudha. Yeroon isaa gaafa irratti dhaabuun isaanii waan hin oolle. Kanaafuu subscribe laayikii naaf gochuu hin dagatinaan isiniin jaa boleewwan kiyya warroonni tiktook jala jirtanis guutuun keessan isiniin jaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.